of biratti qaba yookiin dhibba shan of bira qaba dhibba lama warra keetii erga warra keetaa fayyadamu warra jaatiin birrii guutuu irratti ergaan deemin Maammadotti numaan kennu biyyaa nyaatu maali inni eessaa dhufeetiin daabboo teefirii itti deemaa mana kiraasi turraa kafalaa uffata isaa situ miicaa uffata situ bitaa nyaata sitti dalagaa fi maa tashkaraa astaghfirullah okina dhugaanis Bini kiyya silaa ani fadi adda baane amma. dhugaanis ni jira wanni kun gaarii miti ana soo dubara ta'e akkasumaan godhanii lakkibbo auzu billahi wanna hunda firiimo Anu amma an bangka barbaadu amma jechuun amma wanni dhiiraa irraa hafe wanni dhiiraa irraa eegaa jiru akka kiyyatti. Yaa Rabbi osoo hin du'in na agarsiise wanni jedhaa jiru. Dhiira veelloo uffatee mana darbuufa barbaadaara. Eegaadhaana veelloo uffatu qofa. Wallahi dhiirri veelloo uffachuun malee homaa nafne wallahi. Ka sargeessu isiidha. Bakka sanitti sargiisani doolaara 200 ta'ee 300 ta'ee ka sargeessu isiidha. Mana keessattis ka qopheessu isiidha. Suufa isaa ka bitu isiidha. Caammaa isaa ka bitu isiidha. Kaawaa hunda bitu isiidha. Wanni biraa hin hafne jechuudha. ila yooni nagar indaattisaasichi waa wayin dogongori waan ofi waa wayin dogongori namni lama dhugaa wal jaalate dhugaa wale hajame dhugaan yoo isillee dalagataa raateen illee dalagataa raate walit dalagatanii nama tokkoon dalaguu irra nam lamaan bu'aa buusanii yeroo xiqqoo keessatti bakka guddaa ga'anii homa fedhanuu yoo litaan birri ofiillee walitti kennanii walirra wal amanu warra dhugaa wal jaalatu warra rabbillee wali qoodeef yoo tasa ka wal dhabanillee taate saantiimiin isa shilingiin takka osoo biratti nafin shilingiin takka birri isaa nama deebisuu birri isii nama deebisuu danda'u isiin illee akkasuma ka isii bira kaa'ellee yookaan akkaawuntii maqaa nam lamaatiin bananii maqaa isaa bichaa osoo hin taane maqaa isii bichaa osoo hin taane isaafisiidha. Haala kana yoo waliin dalagatan birrii waliin fidaniitiin no problem bakkoota akka qabu kun geen inni ciisee manuma oolee isin mana madaamitti ibiddaan gubataa birrii ofii kennuun very big shame on you dhiirri akkasuma dhugaan sin jaa dhiira hundaa miti dhiira paarsantii 100 keessaa paarsantii 10 to'an akkasii dalaga wallahi dhiirri qoftaannaadha bo dhiirri birri dubartii jettee udumanni asiin farastaawwan itti darbu jedhaa milittee ulfoofti ilmoo hidhanti ilmoo hidhatte maal gooti ilmoo tan itti gadhiiftee biraa mana hojii deemti maal godha kifilii kana qullaa godhee ilmoo raffisee lafa kaayee itti dhiise jechuudha bakka wannoo taphatan kaartaa taphatan yookaan bakka tiisaa taphatan takka sa'aatii yookaan mana namaa waliin galanii biyya kanatti kiraa mana hin danda'amu namaa waliin galanii abbaa rabbi laafisee tokko baafii fureeffatee gala. Namni achi ka'ee ilmoon booyaa jirti mana garaa keessaa dhaliitti beekila. Achi karatti deebee fiiga kaashii kana kaa'ee. Achi karatti deebee fiiga ilmoon tun usuu ukkamamte usuu carqii barattee fe'amte usuu waa takka jette feenti saqqalte jechuudha. Isiin garuu haati mana hojii jirti. Isin maa ilmoo kanatti dhante ilmoo kanallee taatu guddisaa ilmoo kanallee taatu birriin tiyya baate jechaadha. Inni birri isin itti kannituun deemeetiin dhagaatumaa wannootumaa oolu. Way wantochi እናንተ ስራ ወይ ወንዶች አይባልም አከስ ጀረማ ነው ፊ ወይ ወንዶች ወይ ተማ ነማ ሁንታ ወል ቀብዴ ዲረ ጅሩማራ ወል ቀብዴ ደደም ማርተሽ ምስኪና ካና አርጊቴ ወላሂ ኢንኬሰዮ አርጊቴ ዱባይ ኢንኬሰዮ አርጊቴ ኢትዮጵያቲ አናኪን ካና ብየ ካናት ዮ አርጊቴ dhibbi keessaa paarsentiin 90 qooda jireenya keessaa kan qabu dubartiidha. Dura isa beeki, maqaa isaa beeki, isayyuu beeki. Dhugaan sin jaa, namni gaarii waan akkasiisan ta'a. Kunoo sin beeyne. Namni gaariin akkasii deeme ammayyuu jaalallee kee maqaa abbaa isaatiin maqaa akaakayyuu isaa bari dhalaanaa jala jirtu guutuun isii. Deeme. Gaafa dhume hin beektan muluun isii keessa jaalallee qabdan garuu muluun keessan takkam hin jirtu gin jaalallee keessan maqaa akaakayyuu isaatiin maqaa abbaa isaan beektan kijibduudha akkanuma si jaaladhan jedhama nama maqaa abbaa isaan beekneef ufajjeessa kirooliksii dhugee jettee eeyyita nama maqaa abbaa isaan beekneef uffannisa jettee eeyyita birrii itti kennitee wanna mara keessirraa nyaatee qulla si hambisa garuu maqaa abbaa isaatu hin beektu deebi gaafadhu wallaahi danuma waliin haasoo isaami galgala kennaan sii dawwalaami viidiyoo
osoo waliin haasa'e maqaa abbaa keetiitiif maqaan kee waliin ID kee nama mul'isu yookiin paaspoortii kee jedhee. I swear God. Wallahi dhugaan isin jira. Akkan waan ofitti hin taphatin haa. Injiru barkan haadha mana masaanuutiin wal barsiisee dubartii xabboodhaaru jira. Kan obboleettii hangafaatiin wal barsiisee maazariitii jedhee isiin haadha fakkaattee itti haasofti. Wallaahi Dubaayii fi Kuweetiin irraa shamarran kan Suudii irraa macaq godhaa jiru meeqata marge wallaahi macaq. Shamarran kenna wallaahi akkasitti xaaranii fuudhanii akka isaan itti hojjetanii mana arabaatti fuudhan wallaahi an ofii kiyyaa hojjedhee arge waan ta'eef yeroo isaan akkasitti gowwooman. Abbaa manaa koo yoo ta'e abbaa manaa kee yoo ta'e abbaa manaa keeti. Nagaa nagaa takkam nagaadha. Abbaa manaa kee yoo ta'e abbaa manaa keeti abbaa manaa kee hin ta'in. Abbaa manaa kanallee dhaggeeffatu diiniyati dhiiraa miti. Waan kana dhiifama ata dhiira fakkeenyaaf ani haadha manaa ta'eeti. Dubartii koma hunda jiru gadi sitti kennitu taqabbalteetiin akka haadha manaatti yookaan ammoo jaalattamoo haa diqqaattu birri 500 yoo qabaatte 200 si kennite dubartii 300 ol dhooffattee hin jirtu siin jetteetiin akka atis qarshii qoxxoomtu si barsiiftu si gootu irra jaalatta. No akkasii qaba dubartiin araadaan akkasii bar. Bitaanis ta'e mirgaanis ta'e dubartii waa of duuba waa ol dhooffattu jaalattaa jechuudha. Indee amma dubartiin gariin bar wooma hawwata kennarraa yoo ilaalle jechuudha duuba deemnee maa wanni somuuta akkan jiru maal godhanii bunarraan kaawwatanii midhaanirraan kaawwatanii waa hundarraa birrirraan kaawwatanii waan qaban hundarraa hun kaawwatan gaafa keessummaan qaalii wayii itti dhufte ganaaf bituudhaaf hin fiigan manaa ay fuudhan addisii kana bareedaa isaa you know manuma addisii kana fuudhaanii bunallee bareedaa isaa dhaabanii nyaatallee bareedaa isaa hojjetan ol kaawwataniiti malee gana addisii bituudhaaf yookaan hojjechuudhaaf hin fiigan. Bar dubartiin qalbii qabdu ijoollee ofii kana osuma jiru beelessitee bar osuma mana keessa jiru ijoollee ofii beelessitee gaafa keessummaan itti dhufte mana gatteettee margitee keessummaa ofii sanyaachifti. Gariin oole keessummaan dhufte mana ola seentee miti keessummaa mana gadi keettee kaatee tiisifni naga gaafata. Isiin biyya dalla kortee gajjette kun sareen geessii faana ka'ee tiigaa jechuudha. Lufte isiin dalla korte achaa garas gadii san jirti isiin. Wallaahi. Kanaaf. Walumaa gala dubartiin jarana billi ta'a kan eenyu araadaa ta'a waaqayyo sinaa qajeelchu. Anamma yoo heerumee abbaa manaa qabaadde abbaa manaa kiyya waan kennu jechuudha miti waa itti kennu. Jaalallee makiyyattillee waan kennu jechuu miti hin kennu waan kennu kana horee 100 keessaa parsentii 5 yookaan 10 qofa kennaaf jaalallee kiyya 5 yookaan 10 nutti guddate. Jaarsa kiyyaaf ammoo 100 keessaa parsentiin 100 keessaa jechuudha jaarsa kiyya 100 keessaa parsentiin 40 hin gaya jaarsa kiyya. Maaliif? Borus yoo ol kaa'e baankii kaayus gola kaayus golloo kaayus wanni akka dhibbu kama isaa ta'a. Eessa dhaqa kama Kama isaati? isaati jechuudha. Wanni namni tokko jaarsa jaartiin takka yoo fuute wanni isaa keessatti wanni isii keessatti. Birri 10,000 qabaadhee 5,000 bichaatti kennee tana malee hin jirtu yoo jedheen gaafa inni rakkate isa qaban yookaan ammoo waan takka inni rakkate 5,000 san keessaa waa fuudhee itti kenna abbaa manaa kiyya rakkina baase moo baafne tama isaati jechuudha garanallee dhosu tama isaati garuu guyyaa takkaa fi waan gaarii takka nuu taati jechuudha. Waan ofii jaarsa nu jibbisiifte dhugaa. Waan ofiin jaarsa isin jaa jirtu jaarsa sagaxee kana isinirraa dhowwaarti malee jaarsa biraa miti gaa'is. Wallahi dhugaa dubbachuuf biiniyaa nama ijoollee baazawaa ijoollee dhiiraa irra kaayadhu waan shamarran irra kaayadhaan yeroo baay'ee maaliif shamarran irra kaayadha yoo jette dubartoota tuyyuu balleesse dhiira. Usuu mana ciisu kiraa mana irraa kanfalanii usuu harkaa fayyaa qabu fuulii baadhate biyya kamittuyyuu Itoophiyaa keessatti bar fuulii baadhateetiin mana ijaaruu hin danda'a yoo kana qaba. Garuu kana akka kun qabaanne ka godhu eenyu dhiira numaa dubartiiti jechuudha. Mana keessa gaafate horatte gaafate kiraa mana irraa kanfalte gaafate baambarti ijoollee xiqqeette gaafate waa hunda kontirool irraa goote inni maal taaree firaasha ta'aa jechuudha. Ciisumaa jechuudha. Laayivii wallu akka biyya faranjii san ta'a laayivii keessan atillee hin taa'in isin illee hin taa'in
waliin dalagadhaa, waliin mari'adhaa, waliin nyaadhaa. Hatta kushiinaa keessa jaarsi si waliin seenee nyaata yoo si waliin dalage rakkoo takka hin qabu. Hin fokkatu. Bareedaadha malee wal gargaaruun rakkoo takka hin qabu. Haadha manaa kee dhiirri si yoo gargaara. Atillee abbaan manaa kiyya akkana ta'e jettee dubartiin gariin ho'itu jira. Ho'ituun yoo inni waaqa gargaaruuf honna jedhellee kana akkasii jettiin bakka laal soofattu jira dubartiin gariin tarabbichaa'u jedheen abaarsa qabdu. Ta jahannamiif qopho'ite jira dubartiin tarra rasuulli jedhan sun alayhi salaatu wassalaam. Talaal ka qaalii jaarsaan dhaqe. Jaarsa keessan akkasi jabeessa. Ni jira barra koon dhiiraa maaltu dhiirillee rakkoo qabdi bakka kanatti maal jedhi biini. Dubartii takka gaafa jaalattu yoo ka lubbuu jettuu ta'e adda isiin dhuftee bara kan kee ta'eni lubbuun gara mi jijjiiramti gara namitti itti jijjiiram. Suni maali beekte? No. Rakkoon akkasii isiirraa dhufu. Isiitti jijjiiramaa dhufu. Oyi dhaggeeffadhu lubbuudha dura. Gaafa si bira geette namitti yookaan ammoo qaallitti taatii jechuudha. Tokko rakkoon sadi maaliifree akkamitti narraa jijjiirate? Waan kana maaltu narraa jijjiirateen isii hin godha. Intala takka yoo ka jaalattu taate guyyama duraanii maqaa shalee kana jechuudha karameellaa, dastaa, xaxarii, bomboliinaa, maaliyyoo, paappayaa, aappilii jechuun dhiiftee maqama tokkicha warri isii waame saniin waamtee likkitti qabdee waliin deemte. Likkitti qabdee jechuudha. Maqama tokkicha warri isii qabe saniin qabdee. Dhugaadha. Dubartii waan barsiisan illee Lakkisanii miti kan ta'e erga gaafa duraa paappayaa, ocholiinaa, bomboliinaa, muuzii kan jettuun taate akkasuma waamteeti waliin jiraachuudha jechuudha. Balleessitee hoo mideessitee hoo akkasuma waliin jira. Gaafa itti jijjiiramte dubartiin laalkaata biraan irra fuudhuufi yookaan akkas ta'e waa hedduu qalbiin isii akkanaaf akkan godhatti maasalaama. Abbaa warraa dhiironni dubartii tumaallee jaartii tumaa jaalatti. Jaartii tumaallee jaalatti. Anu jaarsa kan jaaladha amma wallaahi dhiirti keessattuu. Jaartii keessan jaaladha ani kabajaanii waa taa'aaf yoo isii waa balleessite qaxaqqata. Ana marabbii keessaa 24 wanni qaxaru maali yoo ta'an jaarsi kiyya bakkuma birootitti illee nyakkisee gizema nyaata nyaannuuf gizema dhufnee siree irra ciifnu wallaahi nan taqanyise taanaan rabbiin anaa fi sagal guyyaa san xumura nuu haa godhu jireenya kiyyaaf isaa jaarsuma gizee siree irra bayan kan osoo jedhu lukkuun ganamaa utti jettu na jibbisiisa. La ilaha illallah. Tumee dhukkee irraa kaasee naga kennan deebinee rafne waa gammada. Wallahi naga argadha jechuudha. Gin achi dhatte jedhanii eebeluu waliin deemtadhanii gurbicha warra eebelullee akkas jedhanii haati. Bardileen siin mukaamsee. Laa kun badaadha dhugaa jettee ati faatee badaadha akkasii. Connection kii abadii. Naadawee ati faatee dhugaa jettee. Kaa'ima nyakkisuullee dhiirri gaarii miti. Dubartii tumooyya malee loluun hin gaarii. Guys, nanti.